Jirtu? Jira. Uummata Oromoo? Eerroof qarreen? Daldalaa qonnaan bulaan? Jira. Barataa barsiisaan? Jira. Jirtu? Jira. Jirra waboonis? Jira. Jirtu ammas? Jira. Jirranis? Ayyeegaa waggoota lama amma sadii callisaan dhaggeeffadha waan hin jedhu. Waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf shirriin hojjetamin jira? Hin jiru. Waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf mootummaa gabroonfataan haadha keenya ulfaa ajjeese, abbaa keenya bineettii keenya ajjeese, barataa qonnaan bulaa daldalaa ajjeese waggaa 3 hanga 4 kan ta'u waboo balleessuuf hojjechaa ture. Jirra moo hin jirru? Jirra. Galata uumaa jirra. Akkas miti? Waraanni bilisummaa Oromoo kan badu hin badu. Ilma keetii, intala keetii, situ dhale, situ dhalche, obboleessa keetii, obboleettii keetii, abbaa keetii, eessuma keetii, durbii keetii. Dachee kana irratti eenyuun nu uume? Waaqa miti? Kanaaf waaqni nu balleessa? Waraana bilisummaa Oromoo balleessuun gonkumaa hin danda'amu. Bilisummaa Oromoo balleessuun yoo Oromiyaa kutanii gadi gala gashan tokko. Lammaffata immoo ati dhaluuf dhalchuu yookaan eerumuu fi fuudha yoo dhiifte waraanni bilisummaa Oromoo ni bada. Kana malee hin bada? Oromiyaa waaqii afaan nuuf kennee, dachee nuuf kennee, Oromoo jedhee amantaa nuuf kennee, nu dhaga'ee irratti nu uume kana kutanii yoo gala gashan yoo danda'an Oromoon ni bada. Oromoon yoo bade immoo namatu hin dhalatu. Sinii galee namni erga hin dhalannee booddee immoo waraanni bilisummaa Oromoon bada. Kana immoo gochuu hin danda'u. Kanaaf waraana bilisummaa Oromoo balleessuun gonkumaa hin danda'amu. Yoo ati badde eeruma dhiiftee, fuudha dhiiftee, hin dhalchitu, hin dhaltu yoo ta'e waraanni bilisummaa Oromoon bada. Kanarraan abjuu jedhin. Kaayyoo waraana bilisummaa Oromoo isinitti hima. Kaayyoo waraana bilisummaa Oromoo akkuma nama jedhe dachee kana irratti eenyuun nu uume? Akkuma Araba uumetti nu uume. Akkuma Faranjii uumetti nu uume. Akkuma Chaayinaa uumetti nu uume. Akkuma ardii Afrikaa yookaan immoo Awurooppaa uumetti isaan keessaa tokko godhee Oromoos afaan kennee fi dachee kennee fi amantaa kennee fi nama godhee nu uume. Kaayyoo waraana bilisummaa Oromoo kana isa sarbamne kana iddootti deebisuudhaaf qabsa. Dhugaan kan eenyuti? Waaqaati. Waraanni bilisummaa Oromoo dhugaa isaa dhabee, afaan isaa dhabee, dachee isaa dhabee, haadha isaa dhabee, obboleettii isaa, obboleessa isaa dhabee, hiree murteeffannaa dhabee, amantaa isaa dhabee bosonatti galeerraan ala haqa namaa barbaaduuf. Waaqi immoo haqa wanta ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo haqa waaqi uume mirkaneessuuf waan qabsaa'uuf baduu hin danda'u. Ifaadha miti? Waraanni bilisummaa Oromoo qeerroo bilisummaa Oromoo. Qeerroon bilisummaa Oromoo harree bilisummaa Oromoo. Harreen bilisummaa Oromoo walumaa gala eenyurraa argamu? Uummata Oromoo. Uummanni Oromoo immoo dachee Oromiyaaf Oromoo isee jettu dachee waaqii afaan nuu kennee amantaa nuuf kennee daangaa godhee akka dubbachuu dandeenyu, akka jiraachuu dandeenyu, akka wal qajeeshuu dandeenyu, akka wal bulchuu dandeenyu. Akkuma nama ardii addunyaarra jiruutti nus bulchiisa mataa keenyaa dhaabbannee, hiree mataa keenyaa murteeffannee jiraachuu akka dandeenyutti waaqi irratti nu uume. Tigireen nuu kenne? Chaayinaan nuu kenne? Dargiin nuu kenne moo wayyaaneen nuu kenne? Waaqan nuu kenne miti? Waan waaqi nuu kenne irratti buluu dadhabnee, jiraachuu dadhabnee, falmannee jechuudha. Isarratti duune, isarratti saamamne, isarratti buqqaane, isarratti godaansifamne, isarratti barataan keenya mana barumsaa dhaqee du'e. Daldalaan keenya konkolaataatti waan qabu oomisha fe'atee bahee du'e. Qonnaan bulaan keenya utuu gindoo qabatee qonnaa qotu wareegame. Eenyuudhaan? Waraana mootummaa gabroonfataa. Sheekiin mana amantaa keessatti du'e. Qeesiin yookaan paasteriin wangeela yookaan quraana yookaan immoo fannoo baatee utuu jiru mana amantaa keessatti ajjeefame. Sirrii moo sirrii miti?
kana falmachuuf waraanni bilisummaa Oromoo nama taanee utuu jirru waaqi dachee afaan nuu kennee biyya kana irratti nu uume irratti jiraachuu dadhabneetu falmii bosonatti galle jechuudha. Nu balleessuuf immoo shira baay'eetu hojjetame hin badne garuu jirra. Yoo ti badde annan bada amma ti jirtutti anis hin badu. Ni dhaga'ama? Kanaaf kaayyoon waraana bilisummaa Oromoo dachii waaqi nuuf kenne, afaan waaqi nuuf kenne, amantii waaqi nuuf kenne, daldala waaqi nuuf kenne, barnoota waaqi nuuf kenne, qonna waaqi nuuf kenne, saala waaqi nuuf kenne irratti akka nama tokkootti nama addunyaarra jirutti jiraachuudhaaf kaayyoon isaa kana jechuudha. Diinnis firris haa dhaga'u yoos keessa jiraata.